Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Guyyaan wiixata bitootessa 3 bara 2014 raadiyoo keenya qilleensaaf intarneetiidhaan bakka garaagaraa irraa kan hordoftan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu. Nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Qophii keenya hordofuuf akka isiniif tolutti sagantaa har'aaf qabnuun isin beeksisa. Qophii hundee keessatti sagantaa raadiyoo Sagalee Oromoo jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuun karaa dambalii gabaabaa Oromiyaatti tamsaasamaa jiru keessatti hirmaannaa miseensummaa hawaasa Oromoo guddisuuf Awustiraaliyaa Meelboorn keessatti bitootessa 2014 walgahii gaggeeffame kutaa tokkoffaasaa isiniif dhiyeessina. Qophii fayyaa hawaasaas ni qabna. Hunda kan dursu oduudha. An keessummeessituun keessummeetii Oromooti amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnuun isiniif dhiyeessaa. Oduu kan isiniif dhiyeessu Ambilii keessa baate. Duraan dursee matoota oduu. Jaarmiyaan miidiyaa madda walaabuu sagantaa fi akeeka isaa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa jiraniif beeksise. Hawaasis deeggarsa akka kennu ibsa. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan jedhamu jaarmiyaan miidiyaa Oromoo Ameerikaa keessatti hojii eegale. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee gorsa addaa waajjira ministeera muummee irraa gaafatan. Hawaasni Oromoo biyya Noorweey jiraatan immoo dhiittaa mirga dhala namaa akka dhaabbatu gaafatan. Amma oduu bal'inaan. Jaarmiyaan miidiyaa madda walaabuu kaayyoo fi akeeka isaa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn keessa jiraniif beeksise. Sagantaa hirmaannaa guddisuu fi miseensa dabaluu akeekamee qophaa'e kanarratti kanneen argamanis raadiyoo Sagalee Oromoo karaa hundaan akka deeggaran waadaa galaniiru. Bal'ina isaaf lalisee wadaajoo. Sagantaa kanarratti akka ibsametti kaayyoon raadiyoo Sagalee Oromoo uummata Oromoo biyya keessaaf biyya ollaa jiraatu akka sagalee qabaatu gochuu ta'uu obbo Aliyyi Galatoo Daayirektariin dhaabbatichaa beeksisaniiru. Obbo Aliyyiin akka ibsanitti jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu dhaabuuf kan barbaachise humnaaf dandeettii Oromoo guddisuuf akeekameeti. Uummanni odeeffannoo ga'aa hin qabne bakka adda addaatti qoodamee miidhaaf saaxilama kan jedhan qindeessaan raadiyoo Sagalee Oromoo obbo Dhaabasaa Waaqjiraa immoo uummati keenya odeeffannoo qabatamaa fi walfakkaataa akka argatuuf raadiyoon kun jabaatee kan hojjetu ta'uu ibsaniiru. Gaafatamtuun damee ijaarsa humna namaa jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu adda turtuutufaa jaarmichi kan arguu barbaadu ijaarsa Oromoodhaaf hojjetudha jedhaniiru. Kana irrattis jabinaan hojjechaa jira. Uummata sagantaa kana irratti hirmaatanis akeekaaf kaayyoo dhaabbatichaa ilaalchisanii gaaffii qaban dhiyeessaniiru. Marii godhame boodas raadiyoo Sagalee Oromoo ijaaruun gaaffii yeroof barbaachisaa ta'uusaa akka itti amanan ibsaniiru. Isin gaafattanii kana godhaa waan ganaa barbaachisaa isinirraa ta'uu hin ta'in. Aboo waan kana goone asiin geenne hin dhiifnamoo maal goona yoo jettaniyyuu aboo nurraan dhiisinaa kana nu godhataa jedhee uummati godhachuu qaba. Ammaas taanan gaa wanna kana itti jabaadha. Rabbi si waliin haa jiraatu. Garuu namoonni maatii qabnu firiyoota qabnu biyya keessatti yoo yaafannu waan inni buusaa jiruu fi amma akka mariisaa jiru bachaa jiru. Uummata miliyoona 40 sana qaqqabaa waan jiruufi warreen odeeffannoo isaan qaqqabne akkatti ijoollee walii dabarsaa jirtus odeeffannoon argachaa jira. Hojii seena qabeessa kanas daraan jabeessuuf miseensomuu irraa kaasee deeggarsa barbaachisu akka kennan dubbataniiru. Waan dandeenyu hojjechuu irratti hirmaachuu akkuma isin jettan waan hin dandeenyu waan dandeetti keenya isin bira dhaabbanna. Raadiyoon Sagalee Oromoo amajji tokkorraa kaasee karaa dambalii gabaabaa torbanitti guyyaa 3 tajaajila oduu fi odeeffannoo Oromiyaatti dabarsaa akka jiru kan beekamudha. Dhaabbanni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jedhamu bitootessa tokkorraa kaasee oduu fi odeeffannoo dhimma Oromoo irratti xiyyeeffate dabarsuu eegaluusaa beeksise. Dhaabbatichi kana kan beeksise sirna eebbaa bitootessa 1 bara 2014 USA magaalaa Minneapolis keessatti geggeesse irratti. Bal'ina isaaf Dhaabasaa Waaqjiraa. Bara kana keessa miidiyaa gurguddaa lamatu dhimma Oromoo irratti tajaajila kennuu eegale. Tokko raadiyoo Sagalee Oromoo amajjii tokkorraa eegalee tajaajila kennaa jiru yoo ta'u, miidiyaan Oromoo lammaffaa immoo kan bitootessa 1 ifaan eebbifamee hojii eegale Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan jedhamu.
Uummata Oromoo addunyaa keessa bakka adda addaa jiran sirna eebbaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan ilaalchisanii yaada kennaniin hedduu gammachuun kan isaanitti dhaga'ame ta'uu beeksisaniiru. Sirna eebbaa kana irratti akka ibsametti dhaabbanni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jedhamu kun karaa saatalaayitii oduuf odeeffannoo dhimma Oromoo irratti xiyyeeffate akka dabarsu beeksisameera. Dhaabbatichis kaayyoonsaa uummata Oromoo karaa hundaan tajaajilu akka ta'e pirezidaantiin dhaabbatichaa Dr. Hamza Abdurazak ibsanii jiran. Dhaabbatichi ilmaan Oromoo fedhii dagaagina saba Oromoo qabaniin kan ijaaramee fi deeggarsa uummata Oromoon kan utubame ta'uu kan ibsan Dr. Hamzaan haala amansiisaa ta'een itti fufsiisuufis deeggarsiif tumsi uummata Oromoo hedduu akka barbaachisu ibsanii jiran. Wanni kun yoo amma jalqabame keenya jenne keenya bikka irrate nurraa guute bikka qooqadamne nu as baase yoo jenne Oromoon hundinuu waan kana oon godhu qaba. Hiyye oon godhu qaba. Oon godhu jechuun bar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin keenya jechuun sonteen bira dhaabbachuudha qaba. Faayinaansi godhuudha qaba. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhaabbanni jedhamu kun seeraan kan galmaa'e USA magaalaa Minneapolis keessatti yoo ta'u tajaajila TV karaa saatalaayitii dabarsus achuma magaalaa san keessa ta'uun illee beekameera. Eeginsa mirga dhala namaa Oromiyaa keessa jiruu fi fala isaa irratti hawaasni Oromoo kaaba Noorwee sanbata darbe marii geggeessan. Xumura walgahii sanaa irratti Oromoon bakka jiru gamtaan ka'ee roorroo ofirraa deebisuu akka qabu waamicha taasifame bal'ina isaaf Dasuu Duulaa. Ala haashtaatti walgahuudhaan yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa dhiittinsa mirga dhala namaa Oromoo irraan geessisaa jedhan tokko tokkoon kaasanii irratti mari'ataa oolan. Warra marii sana qindeessan keessaa obbo Caalaa Qalbeessaa miidhaa mootummaan Itoophiyaa Oromoo irraan gahaa jira jedhan akkas jechuudhaan raadiyoo sagalee Oromootti himani. Tokkoffaa barattoonni olaanaa irra jiranii barumsarraa ari'amaa jiru, hidhamaa jiru, uummanni keenyi lafarraa buqqa'aa jira. Inni kaanis immoo hidhamee dararamaa jira. Waa'ee kanaaf furmaanni isaa maalidha kan jedhu irratti haasofne. Yookaan haasofni immoo furmaanni isaa tokko taanee gurmoonee yoo dura dhaabanne malee furmaata hin qabu kan jedhu irrattidha. Kaayyoon sagantaa keenya baay'ee bal'inaan irratti haasofne. Walgahii hawaasa Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoo kaaba Noorweetiin qophaa'ee jedhama sanarratti Oromoonni kutaa kaaba Noorwee 5 keessaa hedduminaan irraa qooda fudhataniiru. Walgahii sanarratti miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kataan Dr. Dagafaa Abdiisaa irratti argamuudhaan gocha diinni Oromoo irraan gahaa jira jedhan tokko tokkodhaan suuraan deeggaranii Oromoota argamaniif agarsiisaniiru. Dr. Dagafaan Oromoon ganna 100 caaluuf garbummaa isarratti fe'amee jiru jalaa bahuudhaaf bakkuma jirutti ijaaramuu fi gamtaadhaan ka'ee falmatuu qabaa jedhan. Fincila diddaa gabrummaa biyya keessatti deemaa jira jedhamu irratti Oromoonni biyya ambaa jiraatan akkaataa deeggaruu danda'anii fi Oromoonis akka walii galaatti yoo maal godhe akka garbummaa jalaa bahuu danda'u irratti shamarree Zamzam Abdurrahman walgahii sanarratti akkasitti walii gallee adda baanee jette. Wal ijaarree waa hundaa bakkuma jirutti wal yaamnee rakkoo jiru biyya keessatti wal quba qabaannee akkasiin waan jiru beekuu qabnaa waliin deemsisnee walitti himnee bakka jirutti wal waamnee bakkuma jiranutti akka isaan socho'an bakullamaa maan taane kaan buma jiranitti yookaan jiraatanis yoo ala jiraatanis bakkuma jiranitti wal ijaaranii ta'uu qabanii. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lafoota abbootii qabeenyaan qabamanii jiran irratti tarkaanfii seeraa fudhachuuf gara waajjira ministeera muummeetti iyyannoo galfachuun dhagahame. Akka maddeen keenya Finfinnee irraa nuuf gabaasanitti qorannoo bulchiinsa magaalaatiin godhameen hanga yoonaatti lafootiin gurguddaa 900 abbootii qabeenyaaf fudhatamee utuu hojiin irratti hojjetamiin akka jiru beekameera. Kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uun dhiyeenya kana kan ramadaman obbo Dirribaa Kumaa immoo lafoota kunneen keessaa gara 50 ol kan ta'an irratti tarkaanfii fudhachuuf qorannoo duraa xumuruu isaanii maddeen keenya nuuf gabaasanii jiru. Haa ta'uutii lafootii kunneen abbootii qabeenyaa kanneen akka Allaamuddin maqaa Meedirook Itoophiyaatiin qabamanii waan jiraniif utuu tarkaanfii saniin fudhatiin dura waajjira ministeera muummee irraa gorsi akka kennamuuf obbo Dirribaan kan gaafatan. Lafoota kanneen dura fudhatamanii hanga yoonaatti ijaarsi irratti hin geggeeffamne garuu dallaan itti ijaarame irratti xiyyeeffachuun isaanii bara ramaddii isaanii kan gabaabsuudha jechuun maddeen keenya nuuf ibsaniiru. Obbo Dirribaan dura Finfinnee irratti ramadamee kan ture obbo Kumaa Dammaqsaas yeroo ramadametti waan iddoo akka hojjechuuf deemu ibsullee bara dhuma ramaddii isaatti waan itti yaadatamu hojii qabatamaa fi bu'a qabeessa tokkollee osoo hin hojjetin irraa kaafamuun isaanii beekama. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii hafee waliin nagaa waariyaa.
Qophii hundee. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya qophii hundee. Qophii hundee har'aa keessatti sagantaa biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorni keessatti bitootessa 2 dhimma miidiyaa madda walaabuu fi raadiyoo sagalee Oromoo laalchisee dhiyaateerraa qophii fudhanne kutaa tokkoffaasaa isiniif dhiyeessina. Duraan dursa daayireektara dhaabbatichaa obbo Aliyyii Galatoo ibsa achitti isaan kennanirraa eegalla. Wanti ani isinii dhiyeessu waan amma madda walaabuu miidiyaa faawundeeshin jedhu warra nan beekne maqaan kiyya Aliyyii Galatoo jedhama. Daqiiqaa 15 isinit dubbadhaa dhiifama yeroo dheeraa isinirraa balleessuuf deema. Orgaanaayizeshiniin kun maal akka ta'e isinii dhiyeessa jechuudha. Attamitti jalqabee maaf jalqabee namoonni kunniin eessa jiranii ka jedhu. Yaanni miidiyaa kanaa yeroo adda addaa namni haa qabaatu malee bakki madda walaabuu miidiyaa faawundeeshin jedhu ayyaantu.com websaayitii jedhu irratti uummanni Oromoo achirratti capacity building waan jedhu nama kenna kunnatti godhuu beekumsaan haa ta'u qabeenyaan haa ta'u maal goona nama kenna jedhanii yaada achirratti dhiyaate irratti namni hedduun yaada kennateeti waan tokko nu godhaa yaada san keessaa tokko Oromoo miidiyaa qabaachuu ture. Achirraa burqee namoonni 8 walgaan jechuudha achirraa. Namoonni kunneen Awustiraaliyaa, Awurooppaa fi Noorz Ameerikaa irraa walitti dhufan jechuun waan kana dalaguuf. Namoonni kunneen warra umrii adda addaa keessa jiranii, warra 70 seeneeruuf mana 20 keessa jiranii, akkasuma barnoota adda addaa qaban, beekumsa adda addaa qaban, muuxannoo adda addaa qabani. Wanti ammoo namoota kanneen maraa waliif fide Oromummaa isaanii jechuudha. Namoonni Abbabee itti aanaa Cawwaaqaa jedhama. Waashingtan DC itti gaafatamaa dargaggoota Waashingtaniiti. Aliyyii Galatoo annootaan beektane. Dassuu Duulaa Heegiin jira Hoolaand. Inni simbirtuu reediyoo isatu qopheessa. Dhaabasaa Waaqjiraan beektanii dhaabasaan kunooti. Fayyeeraa Sabbooqaa Itoophiyaa Airlaayinsii keessatti poozishinii manaajimentii hojjetaa ture nama akka malee manadhaa keessatti miidhameeru innillee Abbabeenillee jechuudha. Fiqaaduu Magarsaa Mirilaandiin jira Ameerikaa ma jechuudha. Ayyaantu.com isatu kaisaa jechuudha. Dr. Galaanee Tufaa meedikaal doktora haadha manaa Fiqaaduu jechuudha. Garoomaa Waaqessaa Kaanaadaa Torontoo jira. Horn of Africa waa'ee human rights irratti hojjeta baay'een keessan beekuun maltaniini. Profeesar Amdeessaa Tusoo Winnipeg Kanaadaa jiraniin waa'ee conflict resolution akkamitti walitti bu'iinsa kanneen akka furanirra hojjetanii. Obbo Ibsaa Guutamaa lee Meerilaand jiranii yeroo mootummaa ce'umsaa warra education ministeera warra waan kanneen gadhaabe jechuudha waan amma namni baratu kan. Ifaa Bakkuutollee Minisootaa jira. Waa hawaasa irratti qooda guddaa nama kennaa ture yeroo dheeraa. Mardaasaa Addisuu Kaalifoorniyaa Los Angeles jira. Dr. Addisuu namni gariin beekuun maltanii ilma Dr. Addisuuti. Tashaalee Abarraa Londanii itti gaafatamaa mana murtii Oromiyaa ture yeroo biyya ture jechuun nama seeraati. Toltu Tufaa Meelboorni beektanii waa isii guddaa isinii himu qabu. Kabiraa Jamaal Ibrahim Minisootaa jira. Fotoo isaa isin jiru. Sheek Hasan Maaruuf Brisbane jiranii. Namootuma haganaa namni 8 duraa walitti dhufee boodara nama 8 edaane waliigalatti nama 16 jechuudha. Warra ammaa tan of edaaru alatti. Namoonni kunni umrii isaanii umrii adda addaa keessa jiranii. Think kadhumaa diqqaan na'ana fakkaata. Moo toltu. Okay. Obbo Ibsaa fa'aa fi Profeesar Amdeessaan warra yeroo dheeraa waan Oromoo qooda kennaa ture jechuudha. Waggaa 40 olii warra waan kana keessatti dhaloota waan kana jabeenya waan kanarraa hojjetaa turan jechuudha. Warri kuuwwan illee akkasuma jechuudha. So nu akkamitti egaa biyya adda addaa jiraanne akkamitti wal argaa turree tokko iskaapiin ji'a 8
guyyaa dilbataa yoo barsidee irraallee fiigaa hagalu taate kanaaf fiigaa galaala warri barsidee dhiisee cidha dhiisee isin jalaa gale dhiifama naa godha guyyaa dilbataa galgala walgeettii qabna torbaan iskaayipii irratti ji'a 8 walgeettii deemsisa gaaf iskaayipii namni gariin iskaayipii hin dandeenye konferensi koolii telefoonaa wal qunnamna jechuudha. So akkasitti walgeettiin keenya sa'a 2 deema yeroo garii sa'a 3 deema an sa'a 11 aga sa'a 1 teenna hojii duree jechuudha. So akkasitti deemsisaa turre ji'a 8 kana laallee waan dalagamuu qabu maraa irra laalleeti mari'annee murteessine jechuudha. Amma yeroo haasofnu kana wanti akka rakkootiin laalle waan kan armaan durallee isin mul'iseera. Miileen 40 nunaa jedhan malee akkana taaneerra. Akki nu taaneerra Oromoo jidduu nama biraa ka caqasu jira. Caqasee tokkoon keessaa luqqisaa ajjeesan jechuudha. Kanaan maal jedha? Interruption jedha. Akka ka duraa interception si caqasanii keessaa si luqqisan. Hin beektanii warri mana dhaa turtan. Ka biraa interruption jechuun ammoo akkati waliin geenne si godhan. So waliin geettu kanaafuu ati namuma tokko malee miileen 40 miti. Ka biraa modification. Summi xiqqootti si qican jechuudha. Ati summi sana haasaa oolta guyyaa kana guutuu. Ayyoom akkas jedhe. Maa ebaluun atti himne. Ayyoom akkas wanti namni wal fixaa ooluuf waa inni haasa'urra wama xiqqootti eda'aniif. Yoo waan xiqqootti eda'aniif akkuma shaayii jechuudha. Shaayii keessa xiqqoo si buusanii shaayii san caalaa summii san turre si macheessa jechuudha. Kanaaf waan akkasii godhan jechuudha. Nu miidiyaa keenya waan hin qabneef. Kun ammoo fabrikeeshin jedhanii warri tolee beektan hin beeku. Tolee jechuun waatiin yeroo duutu naannawaan irraa itti dhaladhee guddadheetti waatii san gogaa asii irraa baasaniiti afuufanii bokossanii sooqiddatti diban. Sooqiddatti dibanii sa'a jala kaa'an. Saani waatii yoo se'eeti waatiin duuteetti kaata gogama malee. Isii arraaba. Isaan ammoo ilman. So waan ka Oromoo hin taane fakkeessanii tolchu jechuudha. Ati yoo wal argine waliin yoo kan dubbanne taate atin waan si dhiyeessan kana keessattuu haarawa nama guddatoo taate rakkoo ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee haasaa jala barreessee tanaaf faranjiitiin barreesse. We are interested in container but they are interested in content on building Oromo national account. Maal jechoo nu qalqala irraa rakkanna. Isaan ammoo waan qalqala keessa jiru irraa rakkatan. Amma lama ati video ati maali kun amma qalqala waan namni keessa jiru jechuudha. Waan si keessa jiruuf si ajjeesan. Biyya alaatitti hiree maal qabna reen? Takkaffaa nu bilisa. Namni nu jira? Hin jiru. Haa xiqqaattu haa guddattu warra biyyaa caalaa xiqqoo wayyaama jirraa mi qabeennaan illee. Laabrarii dhaquu dandeenya, kitaaba barbaane dubbisuu dandeenya, sirba barbaane shaqasuu dandeenya. Doolaara tanallee nu kennan biyyaa yoo ergan doolaara 100,000 taate. So wayyaa qabna jechuudha warra biyyaa caalaa. Amma nu bilisa ta'uu kennarraa qabeenya xiqqoo kan qabnu warraa uma biraatu dadhabneet haasofni Oromoo keessatti deemu kun yoo wayyaa'e hafuurri gaariin Oromoo keessa yoo deeme gargaarsa guddaa goona. Miidiyaan kana godhuu danda'a ilaalcha jedhu. Waan kana dalaguuf bakka sadii kaa'eera. Tokko waan dirqama qabaachuu qabnu. Akka kun nyaataa fa'a jechuudha. Nyaattu malee hin jiraattu. Nu reediyoo sa'a takkaaf walakkaa torbaanitti guyyaa 3 dabarsuuf warra isteeshina saniitii $19 kafalla. $19 kana nama 190 Oromoo addunyaa kanarraa hin dhabnu nama $100 waggaa baasu ilaalcha jedhu qabnan. Nama 190 hin dhabnu addunyaa kanarraa. Akkasiin laafaa yeroo garii hojii baatallee. Nama 190 $100 baasullee yeroo garii irra hojjechuu qabda. Waa ofiin dhufu miti. Kabiraa websaayitii kenna hostii kan ittiin goonu qabaa group space yaani internal communication jira. Telefoona dhaaba saafaddasu fa'eessaa fudhanii akka isaan bilbilan hin beeku. Guyyaan bilbilaa nama qunnamuu qabanii rikoordii godhuuf biyya adda addaatitti. Agammaa gara guddaa waan baafnu wanti kiisima kennaa irraa baasaarra. Kun waan maraa caalaa human resource nama reediyoo kanarra hojjetu miidiyaa kanneen irra hojjetu nama barbaachisa. Warri hojjetu kunniin martuu bilaasha duun taane kafalaa hojjeta. Namni kafalaa fi hojjetani namni baay'een ammoo kafalaa hojjeta jechuudha. Dharraan nu qabnu sa'a dabalachuu. Sa'a dabalanneet pilaanii nu qabnu sa'a dabalannee
afaa Oromoolee yeroo itti daaneet gara guddaa afaa Oromoo caalaan barbaannu afaan Faranjiitiin Faranjii waa isiin biyya keenya gootu kan gara guddaa Tigiree jennu malee warri biyya keenya dadhabsiisaa jiru Faranji. Kanaaf warra isaan gargaaru kana cufaa afaa isaaniitiin miidiyaa banneet innaa mara miidiyaan dhufuu didee jennee dubbachuu irra nuu banneet ijoollee akka toltuufaa Ingiliffa qajeela haasan nama kiyya Oromiffaa haasawutu hin taane ijoollee qajeelanii afaan aksantii malee Ingiliffa dubbata hedduu waan qabnuuf isaani dubbachuu danda'an miidiyaa banneet. Yoo isaan banne wanti miidiyaa irra nu baasaa jennuuf hin jiru nuu miidiyaan qabna. Kanaaf dharraan nu qabnu sana. Pilaanni jiru sanii waggaa Janaawarii yeroo dhufutti Ingiliffallee hin banna jennee biqilaa. Ingiliffaan banna atiris nama lama paartaamii horii yaa gawii xiqqoo kafallee fi hojjechuu qabanii Oromiffallee isaa hanga itti daana websaayitii afaan Oromootiin nama Oromootiif jechuudha. Namni baay'een kan biyyarraa dubbisu kaas jirullee afaan Ingiliffaa waan hin dandeenyeef jecha afaan Oromootiin websaayitiin afaan Oromootiin deebee dokumentii keenya martu websaayitiin jiraatee bakki afaan Oromooti. Afaan keenyallee kanuma keessa guddisuu qabna nama callaaf duntaan. Darraan keenya kana. Ammatti ammoo waanti nu godhuu qabnu kana jechuudha. Kuni waan amma koteeshinii waa akkanaatiin beekaman yeroo baay'ee wama namatti darbitaati naan jedha. Kuni koteeshinii Faranjii irraa fudhadheeru wanti inni jedhu ati baay'een keessan hin beektan. We make living by what we get. Waan argannuun jiraanna. Waan kenninuun jiruu qabaannaa jechuudha. Jiru wanti yoo waan kennan malee waa argatanii miti. Jiraachuu kan kee akka namni amma nama yeroo waa kennitu akka ati jirtu namni ragaaba yeroo ati waa namaa gootu. Yeroo waa argattee jiraattu ammoo ragaa hin qabdu. Kabira we ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of the missing drop here. Wanti nu goonu baay'ee xiqqoo. Garuu waan xiqqoo san keessaa hambisuun xiqqoon sun akka keessaa dhidhatu godhaa. Wanti nu amma goonu kun waan guddaa miti. Garuu xiqqooma goonu kana yoo dhiifne isiin keessaa dhidhachuun uummata keenyan miidhaa jechuudha. Tan ammoo nama baay'ee jedhaanillee I cannot change the Oromo cause by ignoring it. Dadhisee mun akka bunurraa dhiisfaa Oromoo kana jechuun hiikkaa fiduu hin danda'u. Asirratti yooma nama waliillee waa godhuu dadhabe hojjuma kiyyallee waa wayii godhuu qaba ilaalcha jedhu qabaachuun guddisee barbaachisa. Kutaa lammaffaa qophii kanaa sagantaa keenya hundee torbee keessatti qabannee dhiyaannaa kanarraa kanuma qophii fi waliin nagaa waarii isiniin jenna. Qophii fayyaa hawaasaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii fayyaa hawaasaa irra deebinee mana alli nagaa jenna. Qophii fayyaa hawaasaa torbee wiixataa isinii dhiyeessinu keessatti mata duree yaaddoo yookaan yaadaan muddamuu fi furmaata yookaan stress and response stress jedhu jalatti kutaa tokkoffaa isin caqasiisuun keenya ni yaadatama. Yaaddoo akkamiin ofirraa ittisuutu danda'ama kan jedhus gaaffii kaafnee turre har'atti kan bushan. Deebii kanaaf kutaa lammaffaasas har'atti qabannee dhiyaanneerra. Kan qopheessee isinii dhiyeesse Analeensaa Dinqaati. Muuziqaa kanaan itti ceena. Akka ati yaaddoo si mudate itti ilaaltuu fi simattu yookaan attitude akka ati ofii kee yeroo sanatti of ilaaltu personality fi qophiin ati yaaddoo sana ofirraa deebisuuf qalbii kee keessatti itti of qopheessitu akkaataa ati yaaddoo kee furmaata barbaaddattu irratti murteessoodha. Wanneen caalaatti murteessoo ta'an garuu wanneen armaa gadii kana. Tokkoffaa yaaddoo keerraa kan ka'e rakkoodha jettee waan yaaddu sana akkamitti hubatte? Waan furamudha moo hin furamne sitti fakkaata? Moo akka itti furattu falasaa wallaaltee jirta? Lammaffaa walumaa gala hammam yaadda'uu
yookiin anzaayitiin sitti dhagahamaa jira. Walitti fufeeti moo dabree sitti dhagahama. Yaaddoon gariin walitti fufiinsaan qalbii keessa ta'anii nu gidirsu ta'a. Gariin ammoo tutturanii qalbii keessa akkuma tasaan nutti dhufu ta'a. Kanaaf yaadda'uun kee dhaabbataatti moo dabreeti. Sadaffaa yaaddoo keerraa kan kee rakkoon waan si argataa jiru sitti fakkaata. Rakkoon na mudachuuf jira jettee yaaddoftu hammam jabaadha. Hammam si miidhaa jira yookaan si miidhuuf jira. Afraffaa yaaddoo fakkaataan akkasii duraan sirra gahee beekaa? Yoo sirra gahee beeka ta'e yeroos akkamiin keessa dabarte yookaan keessa baate? Shanaffaa yaaddoon kee ammaa kun hammamiif waan sirra turu sitti fakkaata? Kan yeroo gabaabduuti moo yeroo dheeraati? Yaaddoon akkasii hammam na miidha jettee yaadda? Ja'affaa itti ba'iinsi yaaddoo keetii kun hammam siif misha? Fakkeenyaaf itti cicheen keessa darbuu qaba yoo jettee yaaddeef dhuma isaarratti maal akkasiif ta'uuf yaaddeeti? Fakkeenyaaf barattootni qormaataaf of qopheessan itti cichanii qo'atanii qabxii yookaan tuqaa gaarii barnoota isaanii irratti argachuu fedhu ta'a. Atis bifa yaaddoo sirra jiruun wal qabsiistee itti ba'iinsi isaa maal akkasiif ta'u barbaadda? Torbaffaa yaaddoo fakkaataan namoota kaan irra ga'ee beekaa? Akkamiin irra aanan? Warreen yaaddoo akkasii argatanii keessa darban irraa maal hubatta yookiin baratta? 8 muuxannoo jireenyaa fi seenaa jireenya keerraa hoo maal baratta? Yaaddoo bifa akkamiin mo'ataa turte? 9 ofii kee akkamiin hubatta? Qalbiin kee waa'ee ofii kee maal sitti hima yookaan dubbata? Nama jabaa murannoodhaan yaaddoo sana dura dhaabbatu moo mo'amaa? Laafaa kan qalbiin cabde fakkeessee sitti himaa fi sittis dhagahamaa jiraa? 10ffaa yeroo yaaddoo keessa waan seente fakkaatee sitti dhagahamaa jirutti warreen tumsarraa argattuu fi ittiin mari'attu yookaan itti obsitu ni qabdaa? Eenyufaa naannoo keetii qabda? Yaada akka gaaffiitti olitti tarreessaman kanaaf yaada keenyaan deebii itti kennachuu yoo dandeenye yaaddoo qabnus akkaataan itti furannuu fi mo'annu jiraachuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee yaaddoo nu mudatu akkamiin qabuutu nuuf fala? Yaaddoo qabnu akkamiin furachuu dandeenya? Akkamiin yoo geggeessine nuuf wayya? Egaan dhaggeeffattoota keenya kanas kutaatti aanu keessatti ilaallaa. Ammaaf nagaan nuuf tura. Sagantaa keenya irraa otoon xumuriin dura oduu xumuraan sin dhageessisa. Oduu gaddaa amma nu dhaqqabe. Yeroo dheeraaf dhimma Oromoo irratti qorannoo gochaa kan turan Dr. Paul Baxter waggaa 89tti addunyaa kanarraa darban. Lammii biyya Biriteen kan ta'an Dr. Paul Baxter hayyuu anthropoloojii yoo ta'an bara dheeraaf haala caasaaf jiruuf jireenya hawaasummaa Oromoo irratti qorannoo guddaa bal'aa gochaa kan turan. Dr. Paul Baxter dhimma Oromoo Keeniyaa kaabaa jiranirraa kaasee haga Wallootti kana malees Gujiif Arsii keessa naanna'uun nama qorannoo gurguddaa gochaa turanidha. Jaarmiyaan miidiyaa madda walaabuu sagantaasaaf akeekasaa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa jiraataniif beeksisee hawaasis deeggarsa barbaachisu akka kennu waadaa galee jira. Oromiyaa miidiyaa neetwoork kan jedhamu jaarmiyaan miidiyaa Oromoo haaraa Ameerikaa keessatti guyyaa kaleessaa hojii eegale. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee gorsa addaa waajjira ministeera muummeerraa gaafatan. Kantiibaan magaalichaa obbo Dirribaa Kumaa gorsa kan gaafatan lafa abbootii qabeenyaan fudhatamanii hagammaatti hojiin irratti in ijaaramne diiguuf dhiisuu irratti ta'uun beekameera. Sababni isaa lafti kun gurguddaan kan qabamee jiru Alaamuddiniif kan isa fakkaatanii waan ta'eef tuquuf dhiisuu irratti sodaatanii gorsa gaafatanii jedhameera. Hawaasni Oromoo biyya Noorweey jiraatan immoo dhiittaan mirga namummaa biyya Itoophiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf gaafatanii sagantaan keenya irraas kanuma qophii roobii dhufutti hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.